Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kanatti osoo hin taane dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Yaa obboleeyyan kiyyaannu akka itti baanu beeyna malee akka itti gallu hin beeynu. Jireenyi ilma namaa bu'aa bahii hedduu qaba. Mudannoo hedduu qaba, gufuu hedduu qaba jechuudha. Kana injifachuuf garuu obsi barbaachisaadha isiniin jedha. Namoota baay'eetu karaa irratti kufee hafee, namoota baay'eetu urmii dheeraadhaaf haadhatii anan arga osoo jedhu osoo hin argin hafee, haatis ilmoontii yoom naa deebiti yooman ijaan arga osoo jettu osoo hin argin hafee. Kun hundiyyuu jireenya ilma namaa keessatti kan jiraatudha jechuudha. Haddallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee akkuma argitan obboleettii teenya suuraa ishee irratti argitan tana jechuudha. Erga warraan gargar baatee waggaa shanii kana egaa Ijiptiin biraa deemte jechuudha. Ijiptii yeroo deemtu Ijiptirraa gara Ameerikaa yeroo deemtudha jechuudha. Kinoo haga ammaa warraan wal quban qabanii warri eessa akka jirtu hin beekanii, Ameerikaa jirti moo Ijiptiin jirti moo biyyoota Arabaa irra jirti moo eessa akka jirtu hin beekan jechuudha. Kanaafuu namni ishee argitan kan jiraatan karaa sooshaal miidiyaatiin ta'e wantoota garaagaraatiin kan wal quba qabdan ta'e tikistii walii gootan kan ta'e mucayyoo tana namni argitan adaraa Waaqayyoo adaraa Rabbiin isiniin jedha sheer gochuudhaan namni kan hin dhageenye akka dhagahe kinoo lakkoofsa sirran kahaa lakkoofsa obboleessa ishee jechuudha akka dubbistanii wal quunnamsiistan abdiin qaba jechuudha. Maqaan ishee jechuudha. Maqaan ishee Kaansinaa Yaasuuf Alii jedhamti. Iddoon dhaloota ishee ammotuyyuu godina Wallagga Bahaa aanaa Biloo ganda Caffee Koonsiti jechuudha. Iddoon dhaloota ishee Wallagga keessa Wallagga Bahaati. Kan beeytan yoo ta'e mucayyoo tana adaraa Waaqayyoon isinii jedha. Kan viidiyoo tana hundi keessanuu kan ofii itti fayyadamtan sooshaal kam itti fayyadamtan kan ta'e iyyuu imoo ta'e waatsaappi ta'e miseenjara feesbuukii wantoota garaagaraa irratti sheer gochuudhaan mucayyoo tana akka barbaadan isiniin jedha. Warri jechuudha namni haadhaaf abbaa qabutti hin cakkanu jechuudha. Namni haadhaaf abbaa qabu haadhaaf abbaatti hin cakkanu waan ta'eef hundi keessanuu akka irratti hirmaattanii namni beeytan ammootuyyuu namni argitan ammootuyyuu koomentii jalatti illee barreessuu hin dagatinaa lakkoofsa sirran kaa'aa. Viidiyoo tana chaanaalii keessaa haarawaa san irratti illee gadhiisan jira. Namoonni ammootuyyuu achitti hin argine akkasitti argitan jedheeti kan malee asirratti sheer godhu jechuudha. Dhaamsa kana kan naan gahe obboleessa isheeti jechuudha. Baay'ee rakkoo keessa jiranii baay'ee yaadanii hin jirti moo hin jirtu jedhanii wanni isaan beekanii tokko hin jiru jechuudha. Hadda bora osoo nu bilbilti jedhanii osoo eeganuu isaan lakkoofsa ishee hin qabanii. Kanaafuu baay'ee rakkisaadha dhugumatti jireenya ilma namaa baay'ee ulfaataadha. Rabbiin kana hunda jala nu dabarsee Rabbiin gara maatii keenyatti nagaan nu haa deebisu siniin jedha. Bakka isin jirtatti Rabbi fayyaaf obsa isinii haa kennu. Namni obsa qabu namni fayyaa qabu yoomuu kufee hin cabu waan ta'eef Rabbi kana isiniin dhoowwataniin isiniin jedha. Viidiyoo tana isinitti isin dheeressuu dhaamsi jiru kanuma ani kan irra deddeebi'ee isiniin jedhu warra hin dhageenye akka dhageessistan sheer gochuudhaan maatii isheetiif waan gaarii akka dhageessistan abdiin qaba. Lakkoofsi kunoo lakkoofsa sirra jiru kun lakkoofsa obboleessa isheeti jechuudha. Kanaafiyyuu akka waa tokko gootan abdiin qaban jedha jechuun wanumaan jedhuyyuu afaaniin abada waan ta'eef baay'ee ulfaataadha. Tanaan durallee mucayyoo wayii akkasittiin gadhiisee ture as Beeruuti kana keessatti jechuudha. Garuu namni wayii ishii natti fakkaata ergan biyyaa bahee damoosa kiyyaas na dhorgattee ammootuyyuu waan bilbilaasiyoon itti kaasee na dhoofti naan jettee erga sanii ammootuyyuu deebistee homaa naan barreessine ishiis ofirran eegaa namoota baay'eetu akkanatti hafee jira dhugumatti dubbachuudhaaf. Namni akkanaa kun egaa dhugumatti lakkoofsi warraa jalaa badaa moo waan isa baay'ee rakkisaadha. Garuu isin aga dandeessaniin viidiyoo tana hunda irrattu sheer gochuudhaan akka gargaartan abdiin isinirraa qaba jechuudha.